eenyutu buuse? Namaatu buuse taanaan dogongora jirtan warri muriitan waan kana hin jaaladhu. Namni tokko wanta wallaalee wal gorsuun nama jira. Sinigalee ani immoo gorsa nama hin fudhadha. Namni kun sirrii miti yoo naan jee eessa biratti sirrii hin taane taayitiin dhageeffadha jechuun wanta naan gallee jira. Just ani akkasitti fudhannee saniifuu deebisaa ustaaza warri baastan deebisaa yoo isin baastanii jiraattan sirriidhaa miti tolee. Sirriidhaa miti wanta akkanaa wallaahi warri waan akkanaa godhatan mana kiyyaraa bulookiin isin godhaa waan akkanaa kanan jaaladhaan. Namni tokko sirrii miti balleessitee jeeyonatti immoo bulook mana kanarraa darbamuu qabu bar. Ilma nama ta'e namni dogongorree jiru bar maaliif baastan namni baastan yoo jiraattan na waliin wallaltan. Waan akkanaa kanan jaaladhaan yaada wal mormanii waliif himanii waliin deemuun natti tola malee an afaan namaa cufuun natti hin tolu. Hin jiranii I don't know maybe nama isintu baasee natti hima. Hin argine anneema. Sumaatu darbee bagan darbee waree as jala teessanii dubbiin godhina ishee an akkatti taa'u jira yoo harka kiyyaa akkas godhan amma akkatti taa'ee dhaggeeffatu jira. Fayyan qabdan wallaahi isin. Garuu neetworkii darbee na fakkaata moodiitara natti hin fakkaatu gubbarraa natti hin garsiisne bar. Ani moodiitara natti hin fakkaatu garuu. Darbe maaki. Moodiitaraa miti mi? La moodiitara na darbe. Okay guys lolaan jira dhugaa rabbii wanta akkasiin godhina amma booda naman intarbina nama wallahi waan akkanaa natti hin tolu. Nama kabajuun isinirra jiraata okay? Namni na hordoftan amala kiyya qabaachuun isinirra jiraata. Kabaja namaaf qabaadhaa. Dhiifama wanta warri moodetara rakkoo qabu abshir. Maaliif beektaa? La abshir waa tokko rakkoo qabu. Namoonni maal hubataniiti beektaadha. Akka waan nuti akka waan ani si xiqqeessuuf dhufee si xiqqeessaa jiru akka kanaatti. Wallahi billahi tallahi jechuudha. Nama laa ilaaha illallah jedhe rabbii lubbuu koo harka isaa jirtu natti haa ta'u. Waan fedhe tuute waan fedhe hituu hojjete ani rabbiif jechan isa jaalladha. Amma gaafa laa ilaaha illallaan isarra jirutti. Gaafanni isa sana dhiise jaalalli nuti waliin qabnu rileeshinii nuti waliin qabnu waan biraadha. Rabbiif jecha nama jaallachuu caalaa immoo wanti ga'u hin jiru. Waan si jaalladhuuf kan sitti dubbadhe. Namoonni tokko maaliif keessaan dhattee ittiin dubbatu na jechuu danda'u. Viidiyichatti paappilik ta'eennaani asiin dhufee dubbadhe malee ituu dubbichi dubbii keessaa dhattee dhaqeen itti dubbadha keessaan. Rakkoo hin jiru taaza maaltu jira seetanii an akkamitti hubadhaa dogongoruun kiyya natti tola. Dogongora kiyyarraa deebuu natti tola. Itti aansuudhaan immoo asirra dhuftee na gaafachuun kan keetillee nan aarsu because namoonni akka kiyyatti osoo hubatiin sila akkas ta'e jee boorullee hin jenne asumaanuu barumsa ta'aa fi namoonni asilleen booru silaa jee akka waayyaanne dhorka akka ta'e akka baratan taasistee kun immoo rakkoon hin jiru ani namni na gorsu hundi naaf ta'a ani immoo badii ta'ee nu banne jechuudha kanaafuu galatooma nan gammadee jechuun badiin koo irraa akka deebi'uuf. Galatoome ulfaadhu rabbi si haa tiksu bakka itti jirtutti akeekaa fi ana miti bar nan beeka ana miti maqaanan itti waamamu sanadha kan namni kabaju si galee maqaanan amma itti waamamu kana namoota hedduuti ambiyoota hedduuf rabbiin itti kabajaa kenne islaamummaa kanaan rabbiin nabi muhammadiin sadarkaa isaanii ol qabe nabi muhammad yatiima turan nama re'ee namaa tiksu turan islaamummaatti rabbi darajaa isaanii ol qabe namni ustaaza jedhamee waamamu kuni amantaa islaamummaa kana keessatti ga'ee leencaa qaba isuma kanaafidha malee kabajaana nama kabajame kuni Ahmad Huseenitti kabajame miti islaamummaatu kabajame islaamummaa kabajuu keef rabbi haa kabaju wallahi diiniitiin duniyaatiin rabbiin si haa kabaju bareedaan duniyaa kanarraa irra guddaan dubartiif kan bareedu mana dhaabuudha mana ijaaruudha mana duniyaaf akhiraatti si jalaa hin diigamne rabbi sitti haa ijaaru. Amin.
insha Allah yoo achin dhufnu ta'e si gaa bakka ati jirtu dhufnu ta'e si gammanna bakka ati jirtutti insha Allah dafiiti nu agarsiisi kamaali. Ay inshallah garuu ogudura mira keessanii yoon isin arsee jiraadhe moo dhifama. Maaki wallahi ani nama akkasii miti. Bar miidiyaa kanarraa naa garta ani nama akkasii miti. Sitti moo? Ela wallahi jechuudha sarabbiin kiyya na beeku. Waan biraa miti. An akka bifa koo kana miti akka bifa koo kana gurraacha miti beektaa. Keessi koo alhamdulillah rabbil alamin of faarsuuf miti. Horiin jechuudha ni ilma baadiyyaadha baadiyyaatti guddadhe. Yoon kee horii kana na aarsee naan horii dhahe yoonni yeroo nan dha'u sana qaamni isaa sosocho'ee akkamii wanni ta'uu ta'e qaamni isaa kun rifate wallahi deebeen boo'a maaliifin akkas godhe jedhe. Nama tokko ofitti dallansiisee deemuun fedhu duniyaa kanarraa dhugaa dubbachuuf. Ani kanin wanta kana sitti dubbadheefis kana miti ituu ati mucuq sallaggootee na arrabsite wallahi sitti hin dubbadhu rabbitti na beeka. Atuu nama akkasii miti. Wallahi yoomillee isin astaghfirullah. Nama wallahi nama alima nama quraana alif tokko beeku nama bakka jechuun waa'ee amantii irratti wallahi ustaazota fa'a sheekota fa'a namoota guddatti osoo addunyaan tun galabaxamte itti buus hin fedhu yoo na tumanillee hin tumamaaf inkwani gorfamu miti. Galatoomna. Guddaan isin Rabbi si haa kabaju. Waan kananda maaliif sitti dubbadha beektaa? Ani takka jechuudha. Fakkeenyaaf namni amma amala kurraa waa tokko sitti himu amma social media kanaan fayyadamnu hundi keenya iyyuu jechuudha. Keessumaa specially ijoollee Oromoo kana ijoollee Oromoo torbeetiin ji'aanii waan garaagaraatiin ajandaa uumu jechuudha. Ajandaa garaagaraatu uumamaa viidiyoon akkas ta'e maarriyyeen akkas ta'e viidiyoo baloo agarree maaloo agarree jedhu. Kan si ajaa'ibu waan rabbiin guddaan na beeku guyyaa tokko viidiyoo namaa isaan hidhanii maqaadhaan kana argee sin beeku bakka itti namni argu sin beeku wallahi hin beeku ni waan kana. Garuu ituun viidiyoo kan arge amma misqaala zarra waa tokko natti hin fakkaatu. Sababni isaa kan kooyyuu tulluu caala badii rabbitti na dhoske rabbitti na sattare malee. Itu kan sheedanfuu kan namaa mooqxii jedha Oromoon. Kan kooyyuu badiin guddaadha. Aalima guddaa tokkotu jira. Ibrahim Adham jedhama maqaansa. Nama jabaadha. Namni kuni nama wayitiin daa'ima tokkooni mee magaalaa gurguddaa magaalaa namoonni hedduun bal'inaan keessa jiraatan nageessii jedhee gaafate. Dhaqee gaafatee jennaan